Hoggansi olaanaa waraana bilisummaa Oromoo lixa Wallaggaatti lammiilee Chaayinaa 3 dirqamuun to'annaa jala oolchuu beeksise. Wallagga lixaa ona manditti hoggansi waraana bilisummaa Oromoo lammiilee Chaayinaa albuuda baasuu irratti bobba'an 3 kanneen maqaan isaanii Mr. Hang, Mr. He fi Mr. Wang jedhaman dirqamuun to'annaa jala oolchuu fi yeroo ammaa haalli nageenya gaarii irratti argamu isaanii beeksisee jira. Hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo akka jedhetti waliigaltee albuuda baasuu kan lammiileen Chaayinaa kunneen mootummaa Itoophiyaa waliin mallatteessan onkolleessa 10/2020 kan xumuramu yoo ta'u lammiileen Chaayinaa kunneen bakka waliigaltee fi eeyyama tokko hin qabnetti albuuda baasuu irratti argamus jedhee jira. Kanuma sababeeffachuun hoggansi olaanaan waraana bilisummaa Oromoo ibsa waaree kana booda baasiin albuudaa naannoo kanatti gaggeeffamu qonnaan bultoota hedduu lafa isaanii irraa kan buqqaase yoo ta'u beenyaan gaanillee itti hin kaffalamneef jedhee jira. Itti dabaluun baasiin albuuda kanaa kan naannoo kanaa albuudni kun baafamu irratti dhiibbaa guddaa kan geessisu yoo ta'u faalama naannoof illee bakka guddaa qabas jedhee jira. Baasiin albuuda kan gatii qaalii argamsiisu ta'us kanneen albuuda kana baasuu irratti argaman hawaasa naannoo albuudaan kun baafamuu deebisanii dhaabuudhaaf homaa kan hin goone ta'uu ibsee jira. Gabaasa dabalataa akkuma argan